seenaa sooreysa jaarraa abbaa gadaa bifa gabaabaadhaan. Maqaan isaa kan dhalootaa Abdukariim Ibraahim Hamid Ibroo Shaxaati. Erga qabsoo sabaatiif bobbahe ammoo jaarraa abbaa gadaa jechuudhaan maqaa haaree moggaafate. Maqaan kuni maqaa qabsooti. Kan Oromoonni baay'een isa beekaniinis kanuma. Qabsaa'ummaan dhimma dhaalmayaan isa keessatti magarte fakkaatti. Akaakayyuun isaa abbaan akaakoo isaa obbo Ibroo Shaxaa osoo waraana Turkii Raa'uf Baashaatiin bobbaafameen loluuti bara 1876 keessa lola cirrachaatti wareegame. Gaafas ilmi isaa Hamid dardara ture. Lola calanqoo booda bara 1887 keessa Aaxee Minilikiitu summii buna keessatti naqeen Hamid Ibroo galaafate. Gaafas ilmi isaa Ibraahim joolleedha. bara 1936 keessa abbaan isaa Ibraahim Hamid nafxanyoota hawaasa baha Oromiyaa sirna gabrummaa hoongan qabneen araraasaa bahan adamuudhaan hijaa irraa bahaati ture. Ilmi isaa Abdukariim Ibraahimis gaafas dhalata. Abbaa isaa obbo Hamid Ibroo Shaxaatii fi haadha isaa aadde Moominaa Eeboorraahi bara 1936tti jechuunis bara Xaaliyaan biyya teenya weeraree dhunfate sun keessatti baha Oromiyaa hoonyaa gaara mul'ata baadaa kurfaa callee araddaa waldee raammis ganda mujiir gorrootti dhalate. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa ijoollummaa isaatirraa jalqabee faxina barnootatti cimaa fi nama naamusa bareedaa qabu ta'uudhaan beekama. Haallanii fi amaloota babbadoo kaa'imman daaddaa isaa hawwatan mararraa walaba ture. Kana malees sadoo jireenya dhalootaa fi guddina isaa keessatti qabaate ammoo tan diles isa gammachiiftu hin taane inumaatuu rakkatoo fi hiyyeeyyii dadhaboof anaannachuu cinaa dhaabbachuu fi tumsa tahee isaan gargaaruudha irra jaalate. Aantummaan tunis tan ijoollummaadhaan qomasaa seentee keessatti habaqaalamtu taate. Lakka umriidhaan guddachaa deemuunis ummata naannoo dhaloota isaa keessa jiran keessaa qabaataa fi dhabaan jabaa fi dadhabaan rakkisaa fi rakkataan eenyufaa akka ta'an adda baafatee ni bare. Ummanni inni dhihaa barii jireenya isaa keessatti hoggayyuu rakkatuu fi mararfatu kuni cunqursaa daaddaan qabne tana mudachuun waan hireensaa jalloon isa mudde yookiin waan masluufummaan talisummaa fi kashlabbummaan itti fidde osoo hin tahin ba'aa sirna gabrummaatiin irratti fe'amte ta'uudha hubate. Ba'aan tun ammoo hiyyeeyyii qofa osoo hin tahin kanneen jireenyaa wayyina qabanirraas jiraachuun ifa baateer. Hawaasni keessatti dhalatee guddate kuni mirga mulqamee cunqurfamuu fi saamamuuf boortamee hireen isaa araraafamuu ergeramuu fi cunqursaa mudachuun gadadoo qe'ee ofii keessatti warra isa hin tahiniin itti dhufte tahuu dhugaa dirreerra afamte tahuu shakkii ni fixate. Furmaanni yookiin wal'aansi dhibee tanaatiis qabsoo qofa tahuus ni amane. Qaamaa qalbiidhaan diina dura dhaabbatanii haqa ofii falmachuu mannaa warra eenyummaa ofii gaggatee dagatee qabsaa'us lagatee hawaasa biraa keessatti baqanii eenyummaa haaree maxxanfachuudhaan gabrummaa jalaa miliquuf tattaafatan mara ni balaaleeffate. Jaarraan abbaa gadaa fakkeenya ta'uudhaan bakka deemu hundatti eenyummaa ofii haalan adda addaatiin mul'isu jalqabe. Mana barnootaa keessatti afaan ofii dubbachuudhaan aadaa ofiitis mul'ifachuudhaan eenyummaa ofitti kabajaa ni hore. Guyyaa barnootan qabnees otoobisaan olii gad deemuudhaan Oromoota hoggaa geejjiba kana yaabbatan jara alagaatiin balfaman kanatti siqee maxxanee taa'uudhaan kursiirraa ka'ee fi isaan teessisuudhaan ba'aa deemaniin gargaaruudhaan akka mataa ol qabatanii deeman onnachiisuu fi kabajaa namummaa isaaniin maltu isaan keessatti habaqaaluu hujii ofiiti godhate. Hoggaa barnoota sadarkaa lammaffaa jalqabees lakkuma kutaarraa kutatti dabraa deemuun hubannoon isaa jabaachaa anaanannoo fi hadooddiin saba ofiitiif qabu isa keessatti cimaa qaruutaa isaa mara dhuunfatte. Yaadaa fi dubbiin isaa tattaaffii fi tarkaanfiin isaa dhikkisa hubannoon isaa feetuun sossoo'uuf dirqaman. Jaarraa abbaa gadaa barnoota yeroo sanitti biyya keessatti kennamu rakkoo takka malee xumure. Itti fufuu yoo fedhees biyya alaa dhaqee barachuuf hiree gaarii qabaachaati ture. Gama biraatiin barnoota yeroo dheertuu barbaaduun osoo ifin rakkin biyyumattuu mooyxannoo warra isaaniitiin barnoota caasmayaa fi taligaa hujii mootummaa bifa bareedaadhaan argachuuf dhibeen hin turre. Haa ta'u immoo yaaddoon mudannoon ummata isaa keessatti dhandhaarte hegeree ofii yaaduu daran qaruutaa isaa waan dhuunfatteef dhimma barnootaa guutumatti isa waakkachiiftee qa'ee dhalootaarraa godaansiftee lafa warri isaanii asaboot keessaa qaban irra qubachiif
qubsuma godaansaan itti dhufte tanaanis hawaasa keessa qubatee wal baruu fi wal fudhachuun yeroo dheertuu irraan fudhanne. Mudannoon ummata gooroo oliitii fi gooroo gadiitiis tokkicha. Bakka lameenuu ergaramaan, araraafamaan, cunqurfamaa fi saamamaan ummata Oromooti. Hadooddii fi anaannannoon ganama isa keessatti habaqaalamtees yerumaa yerootti daran jabaachaati deemte. Akkaataa mootummaan Habashaatii fi nafxanyoonni lammii isaa itti ilaalan diduu fi dura dhaabbachuun dhimma furmaata lammadaa hin qabne ta'uudhaa isa keessatti daraare. Surriin isaa halkaniis guyyaas dhimmuma kana yaaduu fi xiinxaluudha qaadhimte. Waa'ee obbo Haamidootii fi obbo Habiib ilmaan Oromoo cubbuun mootummaa Habashaa isaan hiraarsitee qawwee laddaatanii lola diddaa roorroo matamatatti oofuuf daggala carcarmana godhatan qaceellotti xiinxaluu jalqabe. Bobbaa fi milkii gootonni mootummaan shiftaa jettuun kun raawwatuus baay'ee dinqifate. Hubannoo qormaataa fi xiinxallii isaatiin argate irraayis namni murataan tokko Habashoota akkuu kanaa shororkeessuu yoo danda'e humni jaaramee gurmaawee kaayoo ittiin masakamu qabaatee sossoo'u hoo laata waan akkam dhalcha. Jaarraa abbaa gadaa maqaa gaarii durooma warra gurri gaara qaari'ee fi naamusa bareedaa qabuun shamarran shashaqatanii bakkayyutti isatti siqan keessaa takka fuudhee jiruu sadoo jiraachuu silaa ni danda'a. Haa ta'u ammoo waan akkasii yaaduun surrii isaa keessaa guututti haqonqooramee sokkeeti jira. Diinni saba isaa qawweedhaan if jalatti oggolchee lubbuu fi qabeenya sabaa irratti abboomu osoo jiru Hamashaa dubartii bareedduudhaa boraafatee sirnaaf ilmaan horuu ni maganfate. Waan danda'uun ummata isaa gargaaruudhaan fakkeenya sabboontotaa ta'uu qoftiinis Oromoodhaaf jijjiirama hundee akkam finne qaceellotti hubate. Kanaaf goota akka Umar Muktaar yookiin qabsaawaa Liibiyaa gabroonfattoota Ixaaliyaatiin osoo loluu wareegametti loltuu bilisummaa tahee lammii ofii gabrummaa jalaa baasuu filate. Hawwii isaa tana hojiirra oolchuufis jiruu sadootiin nageetti imaanata je'ee dardarummaadhaan qabsoo hidhannootiif if qaadhime. Ohooy 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 boruuyyee boruuyyee boruu baabariisooyyee galgalabbaa galgalooyyee galgalinaan dubbatee boruun naan marihate roorroo hamtuu agarraan tan Oromoo saba kooti biyya garaan ammaatee yaaddaa du'aa filatee. Ohooy 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 jechaa geeraraa namoota yaada akka isaa qaban waliin daggala seenuuf jalqaba bara 1966 manaa bahe. Barbaanni jaarraa abbaa gadaa qa'eerraa fageesseeti gaaleetti isa geesse. Gaaleettitti sheeka yaada akka isaa qabu tokko wal qunname. Sheetichi kun kan akkana jiru ta'e dhibdee ummata ofiitiif furmaata waaraa barbaaduu dhabuun Rabbi birattillee dirqama irraa gaafatamuuf jiraatan akka ta'e jaarraa abbaa gadaatiif mirkaneesse. Akkasiini jaarraa abbaa gadaa sheetichaa fi darasoota isaa waliin qawwee lama asabootii lama ammoo onaan niyyaatii harkataniin qabsoo hidhannoo jalqabuuf gandaa sossoohan. Isaanii haalaa fi lafa tarsiimoo tottolfachaa jiru. Akkuma naannoo miicataa dhaqaniin daldaalota roobee fi miicata jidduu deddeebi'anirraa waa'ee fincila Oromoota Baalee dhagayan. Oduun gurra isaan seentetu ni daranuuti isaan mirqaansite. Warra diinarratti qaata lola jalqabee waliin qabsoo itti fufuu murteeffataniiti gara Baalee qaceelan. Garuu eega lafa hamma tokko deemaniin booda daadarkaan amnaa qalbii sheetichaa keessaa hamilee if dura deemuu xuuxxee fixxeeti darasoota isaa waliin if duuba deebi'uu murteeffate. Jaarraa abbaa gadaa garuu wadala mi'aa fi galaa irratti fe'atu qofa akka dhiisaniif kadhatee yaada manaa ba'eef bakkaan ga'uuf amna isaa itti fufe. Lafaa fi hawaasa hin beekne keessa harree fe'atanii bilisummaa barbaada deemuuf gaafasii miti arrallee murannoo fi gootummaa ajaa'ibaa qabaachuu nama barbaachisa. Jaarraa abbaa gadaa karaa takkaa irra deemee hin beekne hawaasa isa hin beekne keessa qaxxaamuree bakka garaa isaa ga'e. Seenaan jaarraa abbaa gadaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Kan waan olitti ibsamee jirutti aanu garuu baara bal'aa daakanii keessaa bahuun hin dandeemne keessa nama naqa. Loltoota barbaadee itti dhaqee lola hidhannoo kanneen adda addaa keessa nama bobbaasa. Fakkeenyaaf laga dheeritti gootummaa adda addaa hin qabne qalbiidhaan nu daawwachiiseeti gindhiir keessaan Soomaaliyaa nama geessa. Achirraahis mi'aa fi kaameeraa baadhachiisee gara fincilaatti ol nama deebisa. San booda lola gola Eelaroojii kan diinni xayyaaraadhaan qabsaa'ota irratti samiirraa boombii gadi roobse faarraa qooda nama fudhachiisa. Waliigalatti
hamma fincilli oromoota baalee humnaa fi tooftaa diinaatiin akka gara hin dhabinitti lola waraanaa adeemsifaman hunda keessa nama naqeeti dhuma bara 1968 Somaaliyaatti nama deebisa. Somaalee keessatti qabsoo ummanni keenya eenyummaa ofii beeksisuuf godhe dhibdeelee mudattee fi injifannoo hele seenaa jaarraa abbaa gadaatiin adda baasuun hin dandayamu. Jaarraa abbaa gadaa Somaaliyaatti akka deebi'een ilmaan oromootaa kanneen karaa adda addaatiin Somaaliyaa seenan mara barbaadee walitti fiduu eegale. Isaan keessaayis kanneen qabsoo hidhannootiif fedhii qaban waliin mari'achuudhaan arfaasa 12 bara 1969tti bu'uura adda bilisummaa Oromoo lafa kaayan. Alaabaa faaruu alaabaatii fi faaruu biyyaa baafatanii leenjii isaan barbaachisu fudhachuuf ji'a Majjii bara 1970 mootummaa Somaalee jalaa mimmiliqaa tokko lamaan hulluuqaa magaalaa Adan seenan. Mootummaan Somaalee fedhii Oromoonni leenjii tooftaa lolaatii fi meeshaalee lolaa isaan barbaachisan akka bakkaan hin geenyeef hoggaa hubate mala Somaaliyaarraa hulluuqanii gara Adanitti ittiin imaltaa'uun kanaan jeeses jaarraa abbaa gadaati. Seenaan jaarraa abbaa gadaa Amajjii 28 bara 1970 Maqdashoorraa nu fuuteeti gara magaalaa Adan nu geessiti. Adanirraayis Iraaqitti, Iraaqirraa gara Suuriyaatti nu imalteessiti. Suuriyatti jabhaa adda bilisummaa Falasxiinii waliin walitti dhufaniiti wal baran. Itti aansanii leenjiidhaaf gara mooraa leenjii waraana Falasxiin seenan. Leenjii eega xumuratan booda waxabajjii 3 bara 1970 magaalaa guddittii biyya Suuriyaa Dimishqii ka'ee Misra gahee Baagdaad dhaqe. Achirraayis mi'a waraanaa kennamee fudhateeti Adanitti deebi'e. Tarkaanfiin itti aantu dooniidhaan Adanirraa ka'anii gara biyyaatti qaceeluudha. Haa ta'u ammoo dooniin sun akka fedhii isaaniitti gara biyyaa osoo hin ta'in lafa bulloo harjaaniin tan qarqara Somaaliyaarra jirtu isaan geessite. Hireen isaan qunnamtees gaarii hin taane waraana Soomaaliyaatiin marfamanii qabamuudhaan mana hidhaa Mandheeraatti geeffaman. Bakkoonni miilli jaarraa abbaa gadaa ejjatee fi karaan irra deeme hundi waan ajaa'ibaatii fi seenaa dinqifamaadha qabu. Seenaan mana hidhaa Mandheeraa qoftiinuu himamee hin dhumu. Manni hidhaa Mandheeraa fuula jaarraan abbaa gadaa dhibdee ofiirra aanee jaallan dhukkuba qaamaatii fi jeeqama qalbiitiin rakkatan jabeessuu fi tajaajiluudhaan hoggantummaa itti mirkaneeffate keessaa tokko. Kana malees jaarraan abbaa gadaa gulantaa hogganaa humna waraanaatiin fuula Ziyaad Barree dura dhaabbatee seenaa Oromoo nama barsiise. Jaarraan gaafas boojuu hidhaa jiru ta'uus dhugaa dubbachuu hin laganne. Masaraa Ziyaad Barree dhaqee jeneraalticha urjii caanceeffate ija keessa eegaa sodaa takkaan malee seenaan ati deemtuun tan kijibaati. Dhibda malee itti milkooytu. Ja'aanii basaqqeessatti itti himuuf gootummaa hundaa olii qabaachuudha nama barbaachisa. Jaarraa abbaa gadaa goota onnee akkasiitiin uumamee faayame ta'uudha baranna. Seenaan jaarraa abbaa gadaa hidhaa bara 5 fi guyyaa 2 booda Mandheera keessaa nu baaseeti odoo bitaa fi mirgan jenne gara akeeka ganamaatti nu deebisa. Hidhannoon barbaacha biyyaa bahee bahara qaxxaamuree dafkati xuruursee heleni dhabe. Kanaafuu harka qullaa onnee ganamaa qofaan huccuu adaadii uffatee gammoojjii Somaaliyaa keessaan miilaan gara biyyaa qaceele. Moggaa dachiirraa hargeessatti achirraayis wacaale keessa tirachaa Hadraa Sheek Huseen tan tulluu Guleeditti harabaafachuuf kishibje. Tulluu Guleedirraa ka'ee gaara qundudhoo yaabbateeti ganda quraa gubbaan qilleensa Oromiyaa qabbanaawaa somba hafuurfachiisaa ifa biyyoo adaree halaalaa daawwachutti seene. San booda amna dheeraa biyyoota hedduu booda bitootessa 14 bara 1976tti Awwadaay Duubaan Gobeellee dhaqe. Achirraa qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa tan Ilamoo Qilxuufaan hordofuudhaan arfaasa 6 bara 1973tti biyya itti seenanii birraa 5 bara 1974tti itti wareegaman. Yaadachuu fi akeeka sun bakkaan gayuun dirqamaafuu hin qabne ta'uu ammaas ni mirkaneessa. Hoggaa jaarraan abbaa gadaa bilisummaa Oromiyaatiif qabsoo hidhannoo jalqabe sun yeroo lammii adda qoqqooduun diinni baroota hedduuf irratti hojjechaa ture. Yeroon sun yeroo mootummaan Habashaa Oromiyaa mararra bargaafattee hiddaas gadi jabeeffattee ture. Yeroo nafxanyoonni Hadaraa Haayile Sillaasee jechuu qofaan hawaasa Oromiyaa bobbaasanii galchaa turani. Kana malees yeroon sun yeroo Xoophiyummaan onnee Oromoota hedduu itti dhuunfattee ture. Yeroon sun gariin ilmaan Oromoo eenyummaa ofii wallaalanii gariihis of tuffachuun qalbii isaan seentee if dhoysuuf ijibbaata cimaa godhuu turani. Waliigalatti yeroon san yeroo lammii Oromiyaa keessaa irra hedduun
harqoota mootummaa habashaa jalaa ba'uun hin dandayamu ja'anii amananii gabroonfataadhaaf fedhiidhaan itti oggolani ture. Jaarraa abbaa gadaa haala akkasii keessatti gufuulee diinni eenyummaa lammii dhabamsiisuuf baroota hedduuf tarrisaa bahetti qaataa harkise. Maqaalee adda addaa kanneen saba Oromoo gargar qoqqooduuf moggaafaman macalaasee Oromummaa du'arraa eewalee sabboontummaa magarsee qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaatiif xurree banuuf daggala gabrummaatti ibidda qabsiise. Kana malees jaarraa abbaa gadaa warra magaalaa keessatti maqaa Oromootiin dhaabbatan kan sirriitti hin beekne ilmaan sabaa ta'uu isaanii qofaan amanee aangoo isaan magaalaa keessatti wal muudan gaafii takka malee fudhatee tokkummaa sabaa hujiidhaan mirkaneesse. Haaluma hundattuu daandii haaree saaquun salphaa miti. Qarooma malees murannoo cimtuu qabaachuudha barbaada. Hawaasa eenyummaa isaanii gatanii diinaaf oggolaa jiran keessatti qabsoo hidhannoo adeemsisuuf ka'uun murannoo cimtuudha. Jaarraa abbaa gadaa odoo sabboontonni hundi qabsoo hidhannoo jalqabuu mamanii ni dandeemtii itti amanee kophaa isaa gaara jiisuuf dongoraa fudhatee itti seene. Jaarraa abbaa gadaa akka gara bareedaadha qaba. Jaallan waliin malee kophaa qorii harka hin kaayu. Soorri nama mara gayu kan waliin geenye yoo seehe mala malaan jaallan nyaachiseeti ifiif agabuu oolee bula. Yoo gootummaa goota irraa fiixeeti geeyirareeti nama onnachiisa. Duulu waraana duulchisa. Jaarraa abbaa gadaa aabudoo nama ajaa'ibsiiftu qaba. Lubbuu jaala tokkoo baasuuf hammatan ofii qarreerraan ga'ee halaaka godhutti dhaqa. Jaarraa abbaa gadaa hogganaa fi ajajaa waraana afootti ergee ofiif duubatti hafuu miti. Duulaa fi bobbaa hundatti jaallan isaatu dirqitti qabee duubatti isaa hambisa malee tarree duraarra qubatee loluudha fedha. Gootummaa isaa diinillee ni beeka. Hoggaa jaarraan dhufe jechuu dhagayan nafxanyoonni hin baareyne hin jiru. Ija isaa gurguddoo goobana fakkaattu sun hogguu namatti dhaabu akka waan dhanfoora keessaan hulluuqee surrii namaa seenee waan namni yaadu kan daawwatu fakkaata. Sujuunni addarraa ifu qulqullina qalbii isaa sirritti mirkaneessa. Kilaash ladda'atee zinnaara hidhatee nama afoo dhaabbatee hogguu haasa'u sansankaan dhaabbata isaa daawwatamee haasoyni isa qomaa burquu dhageeffatamee hin quufamu. Haalli biyya keessa jiru hammaachaa waan deemeef booddee Yamanitti achi ba'aniiti hoggansaas achumatti maadheeffatan. Lakka umriin idaa deemtuun qalasa dhabuu fi fayyaanis darrachutti kaate. Yeroo dheertuuf wal'aansa argachaa erga ture booda Bitooteessa 3 bara 2013tti sanaa Yamanitti akhirame. Reeffi isaatis Bitooteessa 7 bara 2013 gara Oromiyaatti deebi'eeti sirni awwaalchaa jimmata Bitooteessa 8 bara 2013tti baha Oromiyaa gaara mul'ata magaalaa Wataritti bakka ummanni 25tti shalagamu irratti argametti raawwatame. Sooreysa jaarraa abbaa gadaa Rabbiin jannatul fardoosiin haa qananiisu. Firootan isaatii fi Oromoota maraaf sabrii fi imaana Rabbi nuuf haa kennu. Sagalee Oromiyaatiif an